Maashaallah tabarakallah egaa hordoftoota kiyyaa uffanni asirratti argaa jirtan kun amma ka galee jechuudha haarawaa har'a kan galchee maashaallah tabarakallah gatii bareedaa ta'een shiitaaf shaarbii walirratti namoonni barbaadanii jiraatan jedhee yuutuub irratti illee gadhiisutti jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa ooltanii hordoftoota kiyyaa akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa maal fakkaata isin jecha shaarbiiwwan hundi isiitu kwaalitiidha maashaallah halluu barbaadanii jira jechuudha hundumaafuu tokko tokkoon akkanatti ofirratti qabee isinitti agarsiisa namoonni baay'een tariitii haalli akkanaa kun isinitti toluu dhabuu danda'a maaliif uffatanii agarsiistanii illee namni jedhu hin dhabamu kuni qaama qullaa irratti yookaan qaama ofiit irratti aansaniitii miti akkanatti uffatanii agarsiisu fakkeenyaaf ammaani shiitii isaa ofuma irratti qabeeti shaarbii garuu shaarbii biraa kiyya jalaa waan qabuuf akkana ofirra buusee isinitti agarsiisa jechuudha hundi isaa maashaallah tan akka bareedu laalame hedduu bareeddi silvarii namoonni barbaadan halluun tun baay'ee akka bareeddi uffanni amma asitti argitan kun hunduu halluu tokko tokko qaba jechuudha dachaa hin qabu tun immoo lamaffaati namoonni waan anamma asirra gadhiise kana jaalattan kallattimaan iskiriinshotiin itti ergattanii jechuudha maaliif kana yeroo turtanii kana jettanii turtanii waan ajajatanii argattanii yeroo meeshaan tokko seenu yeroo masan jechuudha yeroo itti aan immoo kabiraattu seenaa waaw maashaallah laala diizaayinii garagaraatiin fidaanii yaa fedhii namaa eeguuf jechuudha fedhii namaa tokko qofaa miti kanaaf gizee hojii tokko eegaltan wanta garagaraa diizaayinii garagaraa fiduun bareedaadha tokko ka jaalate tokko jaalatuu dhabuu danda'a tuni diizaayinii biraati jechuudha lammaffaa tun isin argaa jirtan diriyaan isaa maashaallah hedduu takka babbareeda hundi isaatu isinillee laaltanii murteessuu dandeettan jechuudha hordoftoota kiyyaa yoo barbaadan ammuma irratti kan harkaa qabu kan isinitti agarsiisaa jira shiita namoonni gaafatanii irree gara keessaatiin ka duraa saniin dhiiste jettan shiinni bar adda yoo ta'u ni jira adda 450 shiitiin isaa 3 fulakkaadha duraan 3 ruubii fidaa amma 3 fulakka illee jira 3 ruubii illee jira maashaallah jecha shaarbii tana hedduu takkan jaaladhe tunillee jirti tunillee waaw kamiin akka isinitti jechuun isinuu laalaa hundi isaanii tuni bareeda akkuma diriyaati jechuudha gatii diqqishoodhaan bitama garuu akkuma diriyaatitti isin bashannansiisa bakka kamuu yoo uffatanii deemtan baay'ee takka babbareeda jechuudha hordoftoota kiyyaa gatiin isaa meeqa jechuun keessa hin ooluu diqqoo tura viidiyoo nu daqiiqaa 6 qofa waraabee muddamee laayivii seenuu barbaade tiiktookii jechuudha namoonni barbaadan achirra dhuftanii amma filachuu hin dandeettan jechuudha amma sa'aat akka afirra tura amma garuu viidiyoon kun sa'aatiin irratti akka gabbuu hin beeku kanaaf amma jallee murteessuu hin danda'u asirratti haa ta'uti hundumaafuu ka jiru ka qabadheetiin hin jiru isinitti agarsiisutti jira tunis ni bareeddi laala shiitiisi kanaaf isin ka jaalatan iskiriinshotii gootanii osoo hin dhumatin natti ergattanii jechuudha hordoftoota kiyyaa biyya keessa biyya kamuu tiraanspoortiin isinii ergama shifeeriin isinii ergama biyyoota garagaraa nama Ameerikaa irraa warra dubbise hedduu jira warri meeshaan ordarii godhate gara boqojjii ni geessitaa saguree ni geessitaa ijoollee nagaafatti shaashamanne anaa miti jechuudha heezu garuu shifeerii geessa rakkoon qabu mana ramatti eeganii irraa fudhatanii jechuudha maatiin keessan kanaafuu obboleeyyan keessaniif maatii keessaniif waan barbaadan sarpiraayizii gochuu dandeessanii bilbila isaanii na ergitanii saniin booda mana irratti eeganii fudhatanii jechuudha biyya kamuu haa ta'u maashaallah tabarakallah akkuma argaa jirtan kana bifa garagaraatiin wallahi hedduu takku qadhee jira iyyuu laala fuula kiyya qofaanii jechuudha bakka qofaan akka bakka na godhe isinitti hin barbaachisu akkanumatti nu laaltanii na beektanii እና hedduu takka na laaffiseen ture qofaan amma alhamdulillah saniif youtube illee isinirraa bade akka hoyititti ni deebi'a inshallah amma isin immoo viidiyoo laayikii godhaa hundi keessanuu har'amootu viidiyoo biraatiin isinitti deebi'a jedhee ture garuu naa hin mijanne waan diimaa hin jaaladhu wallahi baay'inaan garuu shiita kana maal jaaladhee miti diizaayinii isillee hedduu takka bareeddi shaarbittiini shaarbillee shiidnillee jechuudha hin jaaladhu waan diimaa uffadhee tun beeku garuu ni bareedaadha ni yaala jechuudha inshallah amma gidee tokko tokko waan jaalatan tokko qofa irratti murteessuun yookaan gadhaabuun akka inni hin taane asirratti argee ni bareedi diizaayinii si baay'ee takka bareeddi tun immoo halluu biraa mul'isa bilbilli amma waraabee waan ta'eef akka halluu biraa godhe garuu halluun tun halluu magariisa marga jechuudha akkasii halluun isaa tunillee jirti waan nama gadhiisu kun hunduu harka kiyyaarra ni jira jechuudha yoo amma dhuftanii ordarii godhatan meeshaan birallee ni jira meeshaan babbareenni akkasumas shiini darbannoon diriyaawwan babbareenni jira kun diriyaa shiitaatiif shaarbiidha noormaalii diriyaan noormaallee jira darbannoon jira baawoniin jira akka barbaadan jechuudha hordoftoota kiyya kunin illee shaarbii isaa baay'ee takka bal'aadha dheeraadha akka barbaadanitti shiitii hojii uffatamaa jechuudha akkuma argaa jirtan kana
akkuma isiniin jedhete diizaayinii wal keessan fidaa namni hunduu akka jaalatee bitatu itti tole qalbii isaa hawwatte tunis hedduu na hawwattee jirti diizaayinii isaaniitu garagara hunduu waan ta'eef hunduu ni babbareedan jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya kanuma fakkaata jechuudha lakkoofsi kiyya asirra isinii kaa'aa asirraa fudhattanii karaa waasaappiitiin na dubbisuu dandeettanii namoonni ammatti ajajachuu dandeettanii jechuudha obboleeyyan keessanii fi haadha keessaniifis ta'uu danda'a nama kamiifuu. Lakkoofsa kiyya gara dhumaatirra fudhadhaa. Gatiin meeqa jechuun keessan ooluu dagadhee bira darbee jira. Wanta namni isinitti agarsiise kun hunduu 2800 qofa olirratti jechuudha. Agartanii maashaallah birrii xiqqoodhaan shaarbiin tunu addatti guddiidha suuqarratti bitamtu. Garuu shiita isaa wajjin 2800 qofa kan ofii kiyyaa galchaa jiru kunniin jechuudha. Ka amma isinitti agarsiise kun hunduu kanaafuu dhuftanii osoo isin jalan dhumatiin ordarii godhachuu dandeettanii haga takka suuraallee isiniif asirra kaa'utti jira akka sirriitti isinitti mul'atuu fi egaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa isin dheeressuu hin barbaanne viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Egaa halkan gaarii isiniif haa ta'u laayikii gochuu hin dagatinaa wanni barbaadda yoo jiraate gara keessaatiin koottaa meeshaalee inni jira. Uffata kana osoo hin turin namni ammatti barbaadan harkarraa ka qabu kanneen jechuudha ordarii godhachuu dandeettanii warri hagammaa obsaan feetanii fedha keessaniin jaalatanii na dhageeffattan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja halkan kayrii keessanaaf bulaa inshaallah amma walitti deebina akka duraa san hin badu wanna asirratti argitan waan barbaadan na biratti ni argatan waan ta'eef gara keessaatiin na dubbisaa isiniin jedha hordoftoota kiyya yeroo gaarii qabaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja baay'ee.